السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجالتمتو تافي ماتي وان تي في هاملتن ونداف akkasumas jiraatota magaalaa Hararii fi naannoo isii maraaf eeyyeen ammas argaa dhagaha TV'n Hamilton yeroo jalqabaatiif baa Harargee magaalaa Harar istaadiyoomii Imaam Ahmad itti akka eebbifamu koreen qindeessitoota qophii isaa akka xumuratee jiru ammas argaa dhagaha sagantaa eebba TV seena qabeessa ta'e kanarratti beektonni bebbeekamoon urjiiwwan biyya lafaa ulamaa'onni gurguddoon magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee dabalatee akka irratti argaman koreewwan qindeessitoota baa Harargee beeksisanii jiran kanneen keessaa Dr. Jaylan Khadir Gammada, Sheikh Haji Ibrahim, Sheikh Sultan Aman, Sheikh Makkatee Nuhee dabalatee hundeessitoonni Hamilton TV hundinuu hirmaata guyyaa kanaati. Baga gammaddan baga gammanne. Guyyaan Sanbata Ebla 5 bara 2011 yookaan Ebla 13 bara 2019 lakkoofsi bilbilaa duwwaa 929 duwwaa 997 duwwaa 913 duwwaa 555 yookaan duwwaa 936 argaa dhagaha koree qindeessitoota TV Hamilton baha Oromiyaa.